Mbappe goes for goal and drills Paris Saint-Germain's seventh. The irrepressible Kylian Mbappe, outrageously good. Ronaldo bien fait avec Kylian Mbappé et lui il ne rate pas ces occasions-là. On comprend pourquoi c'est le chouchou du parc. Tête de Kylian Mbappé. Allez, Kylian. Yeroon isaa arguu Ronaldo Naaziroo Diileemaan yaadachiisa. Inni seenaa kubbaa miilaa kan jiru danda'a. Hojii duraanii Nicolas Anelka dubbatee akkam jiru jaallattootaaf hordoftoota kubbaa miilaa har'a seenaa bu'aalee jireenya taphataa kubbaa miilaa Kylian Mbappé isiniif qabannee agaruma qophii keenyaatti waliin tura. Isa dura garuu namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan damee official subscribe gochuun maatii ta'a. Pourquoi c'est le chouchou du parc. Tête de Kylian Mbappé. Allez, Kylian. There's Mbappe, it was Verratti's run, it's Mbappe again! He is just magnificent. La tentative de Kylian Mbappé. Mais c'est une tentative incroyable. C'est un but extraordinaire. Mbappe on a hat-trick, which he now has. Is there any doubt that he is the best footballer in the world right now? Give me that Chris style. Ladies love my style. At my table getting wild. Get the bottles poppin'. We get Maqaa masoo Peelee Haaraa jedhamuun kan beekamu Kylian Mbappeen abbaa isaa Wilfried Mbappee haadha isaa Franzi Lamarck irraa Desembarii 20 bara 1998 qaba magaalaa guddoo Firaans Paaris iddoo addaa Ile-de-France jedhamutti dhalate. Haadhaa fi abbaan isaa lamaan baqattoota Afrikaa irraa Faransaaytti galan yoo ta'an abbaan Kaameruun haati immoo Aljeeriyaadha. Mbappeen obboloota lama maqaan isaanii Jiras Komboon Koko Kylian Mbappee jedhaman kan qabu yoo ta'u lamaan isaaniitu Roomaa akaadaamii kubbaa miilaa keessa jiru. Mbappeen maatii ispoortii keessa yoo dhalatu abbaan isaa leenjisaa kubbaa miilaati. Haati isaa immoo taphattuu kubbaa harkaa turte. Jalqabuma irraa mucichi Zinedine Zidane fi Cristiano Ronaldo akka fakkeenyaatti kan fudhate yoo ta'u yeroo hundaa akka isaanii ta'u akka carraaqu dubbata. Mbappeen iddoon itti dhalate iddoo nageenya namaatiif baay'ee yaachisaa ta'eef yeroo hundaa sababa shiftootaatiin sagaleen dhukaasaa itti dhaga'amaa ooludha. Mbappeen abjuu isaa guddatee nama jabaa ta'ee maatii isaa iddoo jeeqamaa kanaa baasudha. Kana galmaan gahuuf immoo kubbaa miilaa keessatti maallaqi guddaan akka argamu waan beekuuf gara kubbaa miilaa yoo gore abjuu isaa kana dhugoomsuu akka danda'u hubate. Addatti immoo maatiin isaa namoota ispoortii ta'uun isaa gargaareera. Jalqabbiin kubbaa miilaa isaa akaadaamii kubbaa miilaa achuma Paarisitti argamu Aspoondii keessatti abbaa isaatiin leenji'aa kan ture. Mbappeen achiin booda akaadaamii INF Kaalifoorniyaa seenuun dandeettii kubbaa isaa gabbifateera. Dandeettiin taphaaf ilaalcha daa'imman kanneen biratti hin argamne qaba. Dubarallee ija waan qabu fakkaata. Kubbaan eessaa kaatee eessa akka deemtu otoo hin argin hubata. Tokkumayyuu ijoollee umurii isaa waliin taphatee hin beeku. Yeroo hundaa ijoollee isarra guddoo waliin taphata. Ijoollee hiriyyaa isaa waliin akka taphatu wanti nuti dirqisiisnu hin jiru. Inni dandeettiidhaan isaan bira darbee jira waan ta'eef jechuun hoogganaa kilaba AS Boondii Itaman Aroch dubbata. Kana malees leenjisaan isaa AS Boondii keessatti isa leenjise waa'ee isaa akkas jechuun yaadata. Yeroo jalqabaaf kanan isa arge yeroo umuriin isaa waggaa 6 dandeettii dinqisiisaa qaba. Ijoollee as jiran hundarra fooyya'aadha. Waan kana olii akka inni godhuu danda'u dubbachaa turre jedha Kerekew. Waggaa 15 booda akaadaamii kana keessa hojjetee jira. Ijoollee Paaris dandeettii guddaa qabdi. Kan isaa garuu adduma nama akka isaa dandeettii qabu hin argine jechuun dubbate.
dandeettii isaa kana ilaaluun kilaboonni gurguddoon akka Bayern Munich, Liverpool, Real Madrid, Manchester City, Chelsea gara akaadaamii isaanii fiduuf carraaqaa turan. dandeettii isaa kana ilaaluun kilaboonni gurguddoon akka Bayern Munich, Liverpool, Real Madrid, Manchester City fi Chelsea gara akaadaamii isaanii isa fiduuf carraaqaa turan. Akka fakkeenyaatti umuriin isaa 14tti kilabiin Ingilizii Chelsea carraa yaalii kenneefii ture. Tapha akaadaamiin Chelsea akaadaamii kilaba Charlton Athletic waliin taphatan irratti hiriiree ture. Ta'us garuu ga'umsa kubbaa miilaa taphachuu hin qabdu jechuun deebisanii ofirra gara France isa deebisan. Deeggartoonni Chelsea kana irratti maal jedhu laata? Taateen kun baay'ee kan isa gaddisiiseef amilee isaa akka cabse kan dubbatu Kylian Mbappeen garuu ofitti amanummaa yoo qabaate addunyaa kanarraa wanta itti gochuu hin dandeenye hin jiru jechuun abdii akka hin kutanne dhalootaaf dhaama. Kana malees umuriin isaa 11tti kilabiin Spain Real Madridis carraa yaalii kenneefii ture. Garuu Mbappeen umurii kanaan maatii isaarraa fagaatee jiraachuu waan hin barbaanneef turtii yeroo muraasaa booda Madrid dhiisee gara Paaris deebi'uun achuma AS Bond keessa turuu filate. He took me back to East Atlanta, na na na. Oh, but my heart is in Havana. There's something about his manners, Havana. No. He didn't walk up with that "How you doing?" when he came in. He said there's a lot of girls I can do it, but I can't with them. Doing forever in a minute. That's on my night. And Papa says he got Milo in him. He got me feeling like ooh. I knew it when I met him. I loved him when I left him. Got me feeling like ooh. Egaa daawwattoota keenya seenaa Kylian Mbappee irraa fi qabannee dhufne irraa waan iddoo akka barattan ni abdanna. Agaduma qophii keenya waan waliin turtaniif guddaa galatooma. Damee official subscribe gochuun hiriyoota keessan biraan ga'a. And now the change of pace. Wonderful, simply wonderful. This very special footballer, time and time again, Mbappe for PSG produces little moments of high quality. Around the corner, go Mbappe. Oh, brilliant. Disguise on the shot. That's why he's so special. He goes from second gear to fifth in the blink of an eye. It's just so good to watch. He goes past people as if they're not there, peaking.